Tole, akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Hijiraa Tiyuub. Walitti deebinee jirra. Barnoota Microsoft Word kutaa 7ffaan walitti deebi'eeti kan nuti jirru. Guyyaa irraa kan nuti ilaallu insert taabiitti kan nuti dabarru jechuudha. Insert taabii home file taabii ilaallee home taabii xumurree amma insert taabii ilaallaa jechuudha. Insert taabii jalatti akkuma argitan jalqaba irratti pages kan jettu argamti. Groupii pages kan jettu kan argannu jechuudha. As keessaa wantoota sadii ilaalla. Isaanis cover page, blank page and page break. Asirratti cover page jechuun akkuma beeknu cover page yookiin coverii page keenya jechuudha, yookiin immoo assignmentii garaagaraa barreessinee kaanee page jalqabaa cover page goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kitaaba garaagaraa yeroo barreessinu coverii isaa yookiin golgaa kitaaba sanaatiin coverii jenna jechuudha. Tole, kallattiidhumaan gara barnootaatti yeroo dabarru cover page kan jettu irratti kilik goonaa. Cover page galchuudhaaf cover page kanarratti yeroo tokko kilik goonaa. Sana booda filannoo garaagaraati kan nuti argannu. Kun akkuma asirratti argitan filannoo garaagaraa scroll goonee isii kanasiin scroll goonee filannoo garaagaraati kan nuti argannu. Kana keessaa cover page nutti miidhag irratti kilik goona. Galchuudhaaf isin irratti kilik yeroo godhu kunoo cover page naa galcheera jechuudha. Cover page asirratti kunoo barreeffama koo page lammaffaa naa kaa'ee page isa jalqabaa kana cover page naaf godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti type the document title kan jedhu kana title document yookiin waraqaa barreessine sana title isaa asirratti galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Microsoft Word jenna bakka bifnee barreessuutti kiree godheeti kan inni jiru jechuudha. Inni kun maal jedhama? Blank page yookiin page duwwaa tokko akkamiin galchinaa jechuudha. Page duwwaa akkamiin akka galchinu kan nu agarsiisu. Inni biraan page break kan jedhudha. Page break, page keenya break godhi addaan kuti jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti document look kan jettu kana asirra you can easily kan jettu kana look kan jettuu fi you kan jettu kana gidduu break nu godhi yoo jenne isa kana gidduu look kan jettu isaa kanaa ol kan jiru page tokkorra naaf taasisa jechuudha. Isa kanaa ol kan jiru page tokkorra, kanaa gadi kan jiru immoo page biraarra naa kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf insertion point as kaa'ee page break kan jettu click yoon godhe maal godhe? You kan jettu kunoo page ararraa jalqabee jechuudha. You can easily kan jettu bakka kanatti kunoo page ararraa jalqabee jira. Kunoo kanarratti break ta'ee jira jechuudha. Kunoo kun kanaa olitti page tokko, kanaa gaditti page tokko godhee haala kanaan adda naaf baaseeti kan inni jiru jechuudha. Inni kun insert taabii jalaa cover pagein, blank page fi page breakin kana fakkaata. Wayitii taanutti tables kan jettu ilaala. Table akkamitti galchinu? Picture, clip art akkamitti akka galchinu ilaala. Page breaking garuu page breaking bu'aalee gurguddoodha kan inni kennu. Wayitii gara boodaa irratti page layout irratti kan nuti argannu. Kanaafuu page breaking bu'aalee garaagaraa faayidaa hedduudha kan inni qabu. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Har'aaf asirratti nu ga'a, wayitii dhufu itti fufna jechuudha.